Ina arrabsanii waan fedhan haa ja'an qabatamaadhaan si hima. Jireenya keenya haa jiraannu maaltu nu siin gahee haqi kee bakka haa ga'u. Maqaa kees immoo haa dhooftu tokkoon haa esi as keessa teesse. Haqi kee immoo bakka haa ga'u yoomuu haqi kee dhokati. Irra deebi'aa dubbadhaa tana sodaataa Dr. Nuraddiin walumaa waan godhan wanni isaan nu godhan isin jiru. Yaa akka namni nan dhageenye. Assalaamu alaikum. Dhiifama. Ama dhaabbata hundoo miyut godhi cufaatu murtii. Namni takka Dr. Nuraddiin jalatti dubbatina please. Namni takka. Murtii miyut godhi doktora malee galatoon. Oofi doktora ulfaadhu. Akka namni hin dhageenye akka namni foloo godhees. Kadhadhee aboo jarana foloo godhaati sagalee ummata kana haa baasu. Community Minnesota jirtu dubbisee, community Canada jirtu dubbisee, community meeqa dubbisee akkamitti sagalee taanaa hunoo geemaat taphata. Hunoo ajandaa guyyaarraa ka dhufu Kaayiroodha. Hunoo hundinuu deemu kan ati maraataadha. Maaliif kana keessa seentaa bahii hunaan jawarri biyya alaa jiran? Because guyyaarraa ajandaan dhufu eessaa dhufaa jira? Walitti hin kijibnu obboleeyyan keenya. Isaan mambira dhufaa jira akka biitii nagaa jirtu garuu haati Oromoo akka maallaqa kafaltee ilmoolisistu information nu gahee jira. Listiin refugee voice of refugee Canada ka jiru listii takka takkaan qaba. Waraqaa barreessinee jira, petitiona goonee jira. Karaa qabsiisne hoggaa jennu karaa akka dabee biitii nagaa akka taate akka waa takkaan uumamne ummatuma achi keessa beekamoonni nuti haa jiraannu maaltu nuun gahee jira. Booda maal jeenani haya waan feetan godha at least sagalee isaanii haga dhaga'amu meewwa sararuma information maal social media kana keessan dhufinaa xiqqashoof dhaabba xiqqeessaa sagaleen tun addunyaa irratti haa beekamtu. Rakkoon bakka hunda ummanni Oromoo dhagee akka yaa ki wanni kuni soba wanni sobuun jiruuf rabbi sodaadhaate obboleeyyan kiyya waa takkan isinitti hima dhugaa rabbiin isinitti hima. Ani alhamdulillah jireenya nama nagaa jiraadhuudha. Qarshii takka TikTok irraa barbaadus hin jiru. Oromoo waan hin jaaladhuuf Oromoo irraa waan hin dhaladheef iyya malee maqaa sin barbaadu fooloo na gootee gootuu baate sin barbaadu. Fuula rabbi bitachuuf wanni iyyuuf. Firas in qabu Egypti keessa garuu Oromoo martunuu fira kiyya waan ja'uuf. Kanaafuu wanni as keessa kijibuufis hin jiru, wanni harkadhus hin jiru. Kana quba qabaadha. Dalagaan biraatu dalagaa jireenya tiyyaa Dr. Wayne isin sirrees. Kijibdoota warri jaanii jira warra Kaayiroo feemasoota malee isinii miti naa hubadhaa bakka kana. Okay. Jechuun kiyya wanni ani na fida. Wanni hawaasa kiyyarraa dhufe ilaala ani amma dalagaan qaba maatiin qaba wannummaan Oromiyaa keessa dalagu kunu sa'a 24 biizii na godhee jira fi xiyyaafuu laayifii kiyyan qabu wannummaan sagalee Kaayiroodhaaf ta'u wanni deemaa jiru qabatamaadhaan dhugaadha rakkachuu jiran rakkoo guddaatu deemaa jira manarraa bahuu hin dandeenye haadha Oromootu rakkataa jira ijoolleen rakkataa jira. Qabatamaadhaan hin sinje warri Suudaan sagalee qaba warri Eertiraa sagalee qaba rakkoo ka qabu keenya garuu sagalee rakkoo jirtu kanaahu gabbaasnee ummata keenyaaf akka hin himne ummanni keenya hiriira akka hin baane ka godhaa jiru ajandaa guyyarraa. Rakkoo Masrii keessa jirtu dhiiseeti rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu haasawa. Feemasni waan qabatamaadha wanni kijibnu hin jiru. Rakkoo Masrii keessa jirtu dhiisee rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu haasawa. Nama dhugaa fakkaate dhugaan immoo bakka itti jirtu waan jirtu dubbachuu qabda malee rakkoo biyya keessa jiru uummanni ni jiraata. Rakkoo ijaanaati gartu. Namoonni ati beeytu mana keessa rakkachaa jiran namoonni ati beeytu hidhaa keessa jiran osoo gartu rakkoo Saawudi Arabiyaa haasawa rakkoo Itoophiyaa haasawa kanuma ka garru kuma soddomaan kuma afurtamaan kuma shantamaan miiciyyoo takka mana Arabarraa diraamaa godhanii fuudhanii jiran jaanii nama kuma soddomaan laalaa turan. Haadha Oromoo Masrii keessa immoo rakkattee gudeedamtee jirti nam shanin namni nu dhaggeeffatu dhabne.
Kanaafuu wanni jennu hin jiru. Har'a wanna kana fuudhanii amma bocanii waan fedhan haa godhan. I don't care. Namni na nyaachisu hin jiru. Ani ka sodaadhu Rabbi haqan dubbadhe arras boru sagaleen isaanii addunyaa irratti bahee communitiin Oromoo akka rifanne ka godhaa jiran joolluma Masrii keessa jiranii beekamtoota. Joollee beekamtootaati. Jibbitan jaalattan. Waan feetan fida. That's what it is. Kan wan sinjaa murtii. Arran yeroo duraatiif nama 900 dhimma Masrii rakkoo Masrii keessa jiru uummata Oromoo irratti gahaa jiru nama 900 yeroo duraatiif arra arkuu kiyya. Kanaan dura nama aboo prograama goonee yaamnee namni 100 nutti hin dhufne. Namni 100 nama nuu fidaati isin olin bahina nama nuu yaa nu harkisaati. Isin gattataa haa dubbannu hunda jennee turre namni nu dhaga'u gurra nu kan nu dhabne. For the first time arra hunoo nama 900 dhimma Kaayiroo ka haasoin. Alhamdulillah guyyaa arraa Rabbiin kan agarsiise. Osoon ani hin du'in arra alhamdulillah namni 1,000 rakkina Oromoo Masrii keessa kan agarsiise Rabbiidhaaf shukri salaata. Kanan sinjaa. Wanni biraa wanni haasawaa takkan jiru. Gama keenyaan waraqaa embaasii waraqaa barreesseetiin jira. UN'dhaaf barreesseetiin jira. Hunda nin qaba. Voice of Refugee barakkoon bakka jirtu hunda naa himee waraqaa tolcheen akkannee san hunda. Community hunda bilbilee jarana Oromoon dhumaa jirti. Hayyee walitti dhufne deemnee OMN timnee OMN nu kannee carraa yeroo tokko nu dabarse sun hundinuu nutu duubaatti hojjete. Achi booda adda addaa fiilmii adda addaa diraama adda addaa fidanii geemarraa nu baasanii sagalee nu ukkaamsan. Oromoo nama dhugaa isiniif jaalatu sagalee isinii ta'u foloo godhaa jee ni kadhadheen namummaan garagalee na laaleen jiru muftii. Kanaafuu alhamdulillah murtii Rabbiin nama kum tokkoon wallahi akka arraa gammadeen beeku Rabbiidhaafin sujuuda bu'a because rakkoon haati Oromoo laali jaarsi isii hidhamee isin bakka dalagaa mana Arabaa jirti joolleen isaanii bakka kaayan dhabamanii karakkatan meeqaa jira qabatamaadha. Mana namaa abbaan hidhaa haati mana Arabarraa yoo baate ni hidhamti joollee isaanii mana namaa ka jiru jira. Ka gudeedamtee jira. Ka darbamee jira. Ka ajjeefamee jira. Ka rakkatee jira. Mana hidhaa rafuun hin jiru dhaabbatanii kabulanii jira dhaabbatanii akkanatti mana hidhaatti qabatamaadha kun hundinuu waan kijibaa miti. Kana caala waniin haasa'u hin jiru galatooma.